Nagaanii fi araarri Waaqayyo abbaa isiniif haa ta'uu dhaggeeffattoota koo har'aa kutaa 12ffaa bara dhumaa ilaalla. Kutaawwan darban keessatti yeroo gidiraasa guddaa keessaa taatee maaltu akka ta'u tokko lamaan ilaalaa dhufneerra. Inni jalqabaa bara gidiraasa guddaa sana keessa kakuu Israa'el wajjin galu cabseetu aarsaa Waaqayyoof dhiyeessamu sana hin hambisa jennee bineensichi bara dhumaa itti aansee lakkoofsa 66 namatti maxxanfata yookaan immoo warra kan isaatii hin mallatteeffata jennee yeroon sun yeroo gidiraa hamaadhaa bituunis gurguruunis kan ittiin danda'amu hooddii lakkoofsa mataasaa kan danda'e qaba jenneetu waa'ee lakkoofsa 66 dhufaatiisaas kaasnee maal akka inni gochaa jiru har'a immoo maal akka ta'e hunduma isaayyuu ilaalleerra. Kanatti aansuudhaan dhuga baatonni lamaan eenyu fedhaa kan jedhus bara gidiraasa guddaa keessa raajii kan dubbatan eenyufa akka ta'e ilaallee warri mallatteeffatan warri mallatteeffaman Waaqayyo kan isaan mallatteeffate yookaan immoo wangeelaawwan yeroo sana wangeela lallaban 140,040 sun eenyummaa isaanii kaasnee ilaalleerra. Egaa har'aa kutaa kana keessatti kan nuti ilaallu dha'icha gurguddaa torban yeroo sana Waaqayyo lafa kanarratti fiduu ilaalla. Wantoota amma ammaatti ilaalaa turre sana antikiraayistiin yookaan immoo mormituun Kiristoos masihiin sobaa sun kiristaanota jibbuurraa kan ka'e kiristaanota irratti ijaa ba'aa kan ture. Warra kaan qaaluudhaan gara jabummaa guddaa akka isaanitti agarsiisu kanaan dura isinitti agarsiiseera. Bara sana warra Waaqayyo faana deeman bineensichatu adamsa. Bineensichatu akka isaan ajjeefaman godha. Bineensichatu haala suukkanneessaadhaan lafarraa isaan balleessa. Warra mallattoo 66 fudhatanii fi bineensicha irratti immoo biyya lafaa irratti Waaqayyos yeroo sana gara jabummaa guddaadhaan dheekkamsa dhangalaasa jechuudha. Argitanii? Warra kan Waaqayyoo ta'an irratti seexanni gara jabummaa guddaadhaan ka'a. Warra kan seexanaa ta'an irratti yeroo sana keessatti Waaqayyos gara jabummaa guddaa agarsiisa. Barri sun bara ulfaataa dhala namaaf yeroo ulfaataadha yeroo gidiraasa guddaa. Kanaafidha yeroo gidiraasa guddaa kan jedhamuufi. Waaqayyos yeroo sana yerootti baay'ee garmalee aarii guddaadhaan nama rukutuuf seexannis garmalee ijibbaata isa dhumaatiin yeroo inni kiristaanota lafarraa haxaa'uudha yeroon sun yeroo rakkisaadha. Kanaaf egaa mul'ata Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 1 irratti ta'edha. Yommus mana qulqullummaa sana keessaa sagalee guddaa ergamoota torban sanaan dhaqaa waciitii dheekkamsa Waaqayyoo torbanuu keessaa lafarratti gad naqaa jedhu nan dhaga'e jedha Yohaannis. Sagaleen waciitii dheekkamsa gad naqaa jedhu sun eenyu? Isa kana deebisuun gaariidha. Sagaleen akkas jedhee dubbatu Waaqayyoodha. Sababiin isaa boqonnaa 15 lakkoofsa 18 keessatti namni mana qulqullummaa lixuu akka hin dandeenye dubbatameera yeroo sana. Mana qulqullummaa isa kan Waaqayyoo. Kanaaf achi keessa kan jiru Waaqayyo duwwaadha. Waaqayyo sagalee dhageessiseetu waciitii dheekkamsa keessanii keessaatii biyya lafaarratti gad naqaa kan jedhu Waaqayyo jechuudha. Dheekkamsi kun yoom ta'a isa jedhuuf gidiraasa guddaa fi dhufaatii Yesuus gidduutti kan raawwatamudha. Gidiraasa guddaa xumuramiiniif dhufaatii Yesuus gidduutti yeroo raawwatamudha. Yeroo sabaa subaayee sana jechuudha yookaan 77ffaa Daani'el utuu xumuramiin Yesuus Kiristoos waggaa 1000 utuu hin dhufiin gidduu sanatti kan raawwatamudha dheekkamsi waciitiin dheekkamsaa kun. Dheekkamsicha lafarratti gad naqaa jedha. Lafti sun eessa? Namoonni yaada adda addaa kennu qaba. Lafti sun eessa? Lafti dheekkamsa Waaqayyoo gara jabummaadhaan irratti dhangala'u. Akkaataa yaada namootaan isinii kaasa. Dhumarratti immoo konkluuzinii yookaan immoo waliigala saammoo laalla. Inni jalqabaa namoonni gar tokko Roomaa Kaatolikiidha jedhu. Roomaa Kaatolikiin bu'uura antikiraayistii waan taateef yookaan immoo iddoo masiihiin sobaa ka'u waan ta'eef Roomaa Kaatolikii taati iddoo Waaqayyoo waciitii isaa dheekkamsaa sana torbanuu irratti naqu malee biyya lafaa hundumaa miti kan jedhan jiru. Lammaffaa namoonni gar tokko bakkeedha. Lafa gar tokkoo isaa irratti dhufa kan jedhan jiru malee lafa hundumaa miti. Dheekkamsi Waaqayyoo sun ardii hundumaa miti. Lafa muraasa iddoo wanti ciigaas isaan irra jiru iddoo Waaqayyoon aarsan dheekkamsa guddaa Waaqayyoon dheekkamsan
achirratti raawwatama malee lafa hundumaa miti kan jedhan jiru. Wangeelli keenya immoo akka malaalletti lafarratti ganna qaa'edha. Kanaaf lafarratti inni jedhu sun guutummaa lafarraa ta'uu danda'a jechuudha. Guutummaa biyya lafarraa ta'uu danda'a. Lafarratti inni jedhu sun Yohaannis biyya tokko eeree hin dubbanne kiluu nuun laanne waan nu akeeku hin jiru waan ta'eef biyya lafaa hundumaa iddoo namni jiraatu hundumaarra bu'aa dheekkamsi sun. Inni ilaalla malee dheekkamsichi aduun hin dheekkamtii, galaanni namatti dheekkamaa, uumama waaqayyoo hundumaatu yeroo sana namatti mufata. Yeroo sana namatti warri amma toora galanii namaaf ergamaa jiran bokkaan kun, aduun kun, galaanni kun, bineensonni caakkaa kun hundumtuu toora tooraan nama tooratti galeen hojjetaa jiru kun siistama gadhiisa yeroo sana. Siistama isaa gadhiiseetu nama fincila. Uumamatu nama fincila. Sababiin isaa waaqayyoo hojjetu uumamni waan ta'eef, dheekkamsa waaqayyoo raawwatu waan ta'eef, biyya lafaa inni jedhu kun Yohaannis biyya lafaa hundumaati jechuudha. Antiikiraayistiin sun biyya lafaa hundumaa irratti mo'a, biyya lafaa hundumaa jaajatanii ja'an jenneerra biyya lafaa keessaa kan hafu tokko illee hin jiru. Israa'el ishee yeroo sana gara waaqayyootti adoodummaa jalaa baatee deebiturraa kan hafe warri kaan hundumtuu bittaa bineensichaa jala waan galaniif biyyi lafaa ardiilee hundumtuu dheekkamsa kanaaf ni saaxilamu jechuudha. Egaa akkaataa waciitii dheekkamsaanii akka isaan dhangalaasan tokko tokkoon sinii kaasa. Inni tokkoffaan ergamaan inni duraa madaa guddaa namarratti buuse jedha. Madaa guddaadhaan akka inni nama dha'uudhaaf waaqayyoo ajaje. Kanaaf ergamaan inni jalqabaa gadi ba'eetu itti madaa'uu namatti buusa. Nama hundumaatu madaa'a yeroo sana. Madaa gurguddaa. Madaatti fayyuun hin danda'amu. Qorichi lafarraa tokkollee kan nama hin fayyifne madaa gurguddaa dhala namaarra naqabuudha. Dhalli namaa hundumtuu bocoqamee madaa'ee dhuma bara sana. Waaqayyo gooftaan waldaa kiristaanaa keessaa waan baasuuf garuu waldaan haa gammaddu. Waldaan kiristaanaa kanarraa bilisa baati. Ol butamtee samiirra jirti yeroo sana waan ta'eef. Kanaaf biyya lafaarratti kan saaxilaman butamuu keessaa kan hafan akkasumas gooftaatti kan namanne yeroo sana madaa gurguddaadhaan rukutamu. Madaa dhukkubatti eenyullee isaan fayyisuu hin dandeenye. Dooktoriin kamillee fayyisuu kan hin dandeenye. Dooktoriin ofiisaatiin madaadha yeroo sana. Abbaan qorichaa yeroo sana madaa waan ta'eef itti madaa'uudhaan rukutamu jechuudha. Itti madaa'uudhaan. Seera ba'uu boqonnaa 9:8. Dheekkamsi madaa kun bara Gibsi keessaatii Israa'eloonni ba'an warra Gibxi irratti ta'eera. Itti madaa'uu kan jedhu sun dhahicha kurnan keessaatii tokko ture. Ammas bara dhumaarratti sanyiin madaa sanaa ammas deebi'ee dhufa jechuudha. Isa kan caalutti dhufa ammas itti madaa'uudha. Ergamaan inni jalqabaa madaadhaan nama rukuta. Ergamaan inni lammaffaan galaana rukutama. Ergamaa lammaffaan immoo galaana irratti dheekkamsa facaasa. Waciitii isaa keessaatii dheekkamsa gannaqa galaana irratti. Kana dura mul'ata Yohaannis boqonnaa 8:8-9tti galaanni harka sadii keessaa harka tokko dhiiga ta'e jedha. Mee ilaalaa mul'ata Yohaannis boqonnaa 8 irratti galaanni harka sadii keessaa harki tokko dhiiga ta'e jedha. Yeroo sana dheekkamsa isa jalqabaatiin galaanni 1/3 galaanaa dhiiga ta'eera. Yeroo kana 1/3 daldalaa rukutameera jechuudha. Galaanarra dooniin deemu. 1/3 qurxummii galaana keessaa dhumaniiru jechuudha. Galaana keessa kan jiru galaanaa wanti wal qabatu hundumtuu 1/3 dhiiga ta'e ture. Kana dura dheekkamsa isa jalqabaa irratti. Dheekkamsa isa xumuraa kana irratti garookkeedha. Amma garookkeedha. Galaanni akkuma jiruttidha. Galaanni hundumtuu dhiigatti geeddarama. Galaanni Meeditiraaniyaaniin, Paasifiik warri jennu kun, Atlaantiik warri jennu kun, garba gurguddaan, galaanni gurguddaan, guddaa kan jedhamu galaanonni hundumtuu dhiiga ta'u. Kana jechuun galaana keessa kan jiru hundumtuu lubbuun jiraachuu hin danda'an. Galaana keessa kan jiru hundumtuu dhiigatti geeddarama waan ta'eef bishaan hin du'u jechuudha. Dooniin galaanarra deemtu hin jirtu yeroo sana. Koomershaaliin gaggeeffamu hin jiru yeroo sana. Biyyaa biyyatti mi'a fe'anii deemuun hin jiru yeroo sana. Dhiigarra deemuu hin dandeessu waan ta'eef. Waan hundumtuu dhiiga ta'e ajaa'iba waan ta'eef. Namni galaanarra taa'u, galaanarratti qurxummii horsiisu, galaanarratti jiraachuu, naannoo galaanaa kan jiraatan tokko yeroo sana hin jiru. Iddoon irra qullaa ofiitti bashannanan galaanni qarqarri dhiiga duwwaadha. Iddoon sun hin jiru gaafa sana. Dhiigatti geeddarama galaana.
Wanti galaanaa wajjin wal qabatu hundumtuu zeeroo ta'e jechuudha. Zeeroo ta'a jechuudha. Inni jalqabaa madaa rukute, madaadhaan nama dha'a. Ergamaa lammaffaa waciitii isaa dheekkamsa Waaqayyoo gaafa gadhiisu dinagdee galaana irratti hojjetamu hundumaa rukuta jechuudha. Naabaal foorsii, naabaalii waan galaana irratti hojjetamu hunduma isaa dhiigaan rukutee lafa ka'a jechuudha. Dhiiga ta'a. Waan hundumtuu dinagdeen achirraan argamu hundumtuu zeeroodha bara sana keessa. Ergamaa sadaffaan burqituu bishaan rukutan. Ergamaa sadaffaan immoo waciitii isaa fuudhee burqituu bishaanii hundumaatti dhangalaasa. Burqituu bishaanii jechuun iddoo namni dhugutti dhangalaasan immoo bu'aan haa ta'u waan namni dhugu burqaa kan jedhamu hundumtuu dhiiga ta'a gaafa sana. Dhiigatti geeddarama. Bara Israa'elootaa keessa ammas Museen galaana Abbayyaa rukutee dhiiga godhe. Burqituu hundumaa dhiiga godhe. Waan dhugan dhaban yeroo sana. Ammas ergamaa sadaffaan burqituu dhiiga godha. Bishaan taliida dhuguu warri jibban. Yesuus Kiristoos Yohaannis boqonnaa 7:38 irratti yaa'aan bishaan jiraataa garaasaa keessaa burqaa namni dheebote dhugu jedhee kadhataa ture. Ana bishaan jireenyaa, ana buddeen jireenyaa, bishaan taliila isiniin kenna, warri dheebottan kottaa jedhee mishineeronni lallabaa turan, wangeelaawonni lallabaa turan, har'a lallabaa jirra. Yesuus Kiristoos kottaa gara koo bishaan taliila dhugaa jechaa ture. Sabni garuu hin dide, biyyi lafaa garuu hin dide. Yesuus bishaan taliila dhugaa jedhee isaanii kenninaan hadhooftuu kennaniif. Amma garuu namni hundumtuu eenyullee otoo nafin yeroo sana biyya lafaarra kan jiraatu dhiiga dhuga jechuudha. Bishaan burqituun dhugan hin jiru. Yeroo sana dhiigatti geeddarama. Namni dhiiga dhugee jiraachuu hin danda'u. Burqituutu dhiiga duwwaa ta'aa yeroo sana. Biyyi lafaa taliila qulqulluu Yesuus Kiristoos kenneef dhuguu diddee yeroo kanatti garuu dhiiga dhugdi. Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Bara rakkisaadha bara sun. Barri sun bara rakkisaadha. Galaanni rukutame, burqituu rukutame, waan dhugan, waan itti miiccatan, waan itti waa hojjetatan yeroo sana keessa waan hundumtuu dhiigadha. Galaan hundumtuu dhiiga, burqituun hundumtuu dhiigatti geeddarama. Bara rakkisaadha. Ergama afraffaan waciitii isaa keessa yeroo gidiraasa guddaa sana yeroo Waaqayyo lafaatti eekkamu sana keessa biiftuu rukutan immoo. Dhaggeeffadhaa. Biiftuun boqonnaa 8 irratti akkuma ilaalle biiftuun mul'ata Yohaannis boqonnaa 8 irratti harka 3 keessaa harki tokko hin dukkanoofte jedha yeroos. Biiftuun harka 3 keessaa harka tokko dukkanoofte jedha. Guyyaa keessa sa'aatii 24tu jira. Sa'aatiin 8 dukkana ture jechuudha. Sa'aatii 16 duwwaa ifti yeroo sana biiftuun dhala namaaf. Amma garuu wakkeedha. Amma garuu dheekkamsa dhumaa kana irratti aarii guddaa Waaqayyoo biiftuu irratti gaafa dhangala'u biiftuun akka abiddaa guddi. Humna ishee guutuudhaan lafarratti dhangalaasti ifa ishee. Humna ishee ho'a ishee guutuudhaan lafarratti dhangalaasti. Dhugaa waa'ee biiftuun isinitti hima. Isa garuu Milkiyaas boqonnaa 4 akkeedha. Guyyaan akka abiddaa gubu hin dhufa. Guyyaan akka abiddaa gubu hin dhufa. Inni jedhu Milkiyaas inni raaje yeroo kanadha jechuudha. Guyyaan akka abiddaa nama gubu. Halkan akka abiddaa nama gubu. Guyyaa namni du'aa dhabu. Baay'ee kan isin dhabu yeroo sana du'uun hin jiru. Bara sana keessa bara gidiraasa guddaa keessa du'u hin jiru. Narratti jigaa tulluun sirratti hin jiguudha. Maaloo na ajjeesi yoo jette namni si ajjeesu hin jiru yeroo sana. Gubachuudha malee, dhiphachuudha malee, inni madaa qabus hin du'u. Aduun akkatti nama baqsite namarratti gadi baatti humna ishee guutuudhaan yeroo sana namni hin du'u. Du'atu hin jiru yeroo sana. Namni du'a kadhata yeroo sana maaloo utuu hin du'e jedhama yeroo gidiraasa guddaa sana keessa. Kanaaf Milkiyaas guyyaan akka abiddaa bubbuu hin dhufa inni jedhu kanan guyyaa akka abiddaa. Egaa saayinsii waa'ee biiftuu qoratu maal jedhame biiftuu? Waa'ee biiftuu kana isinii kaasuu barbaada. Biiftuun lafa kanarraa maayilii miiliyoona 93 fagaatti. Biiftuun lafarraati maayilii miiliyoona 93 fagaatti. Fageenyi ishee marsaa lafaa kana caalaa dheerata jechuudha. Marsaa lafaa kana hunduma isaa caalaa dheerata lafarraa biiftuun amma isheen jirtu. Baay'ee biyya lafaarraa fagoodha. Iddoo namni jiraatu ammarra jiraannu dachee keenyarraa biiftuun baay'ee ol fagoodha. Sababiin ishee
baay'ee humnaa ol waan gubduuf Waaqayyo dhala namaa mijeessuudhaaf jedhee biiftuu baay'ee ol fageesseera lafarra. Akka nu mijatuuf jedheetu Waaqayyo. Bal'inni biiftuu yookaan guddinni ishee akka achi ol ilaallee kubbaa xiqqoo nutti fakkaattu sana miti. Lafa kana bal'inni ishee of keessatti liqimsuu danda'a biiftuun. Guddinni biiftuu, bal'inni biiftuu lafa of keessatti liqimsuu dandeessi. Baay'ee bal'aadha biiftuun. Aduun. Ho'i biiftuu irra jiru digirii Faranaayitii 10,000 ta'a. Ho'i biiftuu irra jiru digirii Faranaayitii 10,000 ta'a. Amma nuti 40 yeroo galu iyyuu baay'ee Samaraa naannoo Samaraa haala 40 ol kan galu 40 gadiidha. Baay'ee ho'aa. 30 ol baay'ee ho'aadha. Digirii Faranaayitiin 40 olidha. Mitiirii baay'ee ho'aadha iddoo sun. Ho'i biiftuu irra jiru garuu digirii Faranaayitii 10,000 ta'a. Baay'ee ho'aa abidda caalaa gubaa jechuudha. Eelee sibiilaa diimataa caalaa guba biiftuun kun. Waaqayyo dhala namaa mijeessuudhaaf jedheetu qilleensa oksijiinii gidduu kaa'e. Qilleensa oksijiinii kana, ozoonii kana gidduu godheetu mimmijeessee dhala namaa akka isheen hin gubneef har'a kan nuti keessa jiraachaa jirru, kan nuti keessa deemaa jirru, kan nuti keessatti hojjennu biiftuun baay'ee mijattuudha. Waaqayyotu nu mijeesse kana. Waaqayyotu nu mijeesse malee ifa sana utuu gadhiifte har'a namni hin baqa. Baqeedhuma namni. Ani isin dhibugaa yeroo gidiraa isa guddaa sana keessa jedha. Ho'i biiftuu akkuma jirutti dhufee lafarratti ba'a. Isinitti meere du'atiin jiruu malee nama hundumtuu jiraachuu hin danda'u sana. Baqeedhuma. Garuu du'uutiin danda'amu jedhus. Jiraa gubata malee namni hin du'u. Akka namni hin duune godhe Waaqayyotu gidiraa isa guddaa geessa. Akka namni hin duune godhe. Eekkamsi kun warra sana najjeessu. Antii Kiraayistiin garuu warra kan Waaqayyoo gorra'ee bixa. Hin ajjeesan. Gidiraa kana jalaa furamu isaan. Yesuusitti warri amanan hin gorra'amu. Warri namanne garuu tulluun irratti jigi jedhu. Tulluun irratti hin jigu. Antii Kiraayistiin kan isaaniitti isaan hin ajjeesu. Uumamni immoo itti eekkama malee hin ajjeesu. Waaqayyoo galaana dhiiga godhaa. Kunoo buuqituu dhiiga godhee biiftuu ho'a isheedhaan isaan rukutaa. Cinqatii kana keessa abidda kee jiraatu yeroo sana. Bara sana bara bashannanaa miti bara gidiraa isa guddaati waan ta'eef. Kanaaf amma sana keessaa jedha. Amma sana keessaa amma biiftuun isaan gubdu kana keessaa dhalli namaa hadoodeera waan ta'eef garaansaa hadoodeera waan ta'eef qalbiin diddiirratti Waaqayyoon arrabsaa jedha. Ittumaa Waaqayyoon arrabsu malee qalbii diddiirratanii hin deebi'an. Ergamaan 5ffaan waciitii isaa keessaa teessoo bineensichaa irratti gad naqe. Ergamaa 5ffaan waciitii isaa keessaa teessoo bineensichaa irratti gad naqe. Teessoon bineensichaa eessa? Akkuma amma ilaallee yaadotan sidii kenna. Ammas teessoon bineensichaa yookaan antii Kiraayistiin eessaa ka'a? Deddeebinee dubbataa turre. Inni tokkoffaan namoonni kan isaan itti olii galan Baabiloon guddittiidha jedhu. Baabiloon guddittii. Yohaannis yeroo dubbatu boqonnaa 17-18 keessatti waa'ee Baabiloon guddittii dubbateera. Gaaffiin ka'uu malu garuu Baabiloon guddittiin amma lafa kanarra hin jirtu. Baabiloon guddittiin isheen Naamruud ijaare. Baabiloon guddittiin isheen Nabukadnezar sun sirriitti yeroo sana akka isheen addunyaatti beekamtu gochaa turan suni biyya lafaa kanarra hin jirtu. Hin barbadoofteetti, dhabamteetti. Baagdaad bukkee kiiloomeetirii 59 irratti argamti. Magaalaa Iraaq Baagdaad irraa. Baabiloonti deebi'ee ka'a. Tarii yeroo darbii Saadaam Huseen akkuma isinii kaaseeru Saadaam Huseen deebisee Baabiloon guddittii nan ijaarachaa ture. Nan ijaarachaa ture deebisee. Deebitee ijaaramtii laata Baabiloon guddittiin? Moo Baabiloon guddittiin kun eenyudha? Biyya ganaa, biyya guddoo ciggaasaa hundumaan guutuudhaa laata? Baabiloon isheen jettu kun moo Roomaa Kaatolikiidha? Mee ammas ilaalla kiluu lammaffaa. Yaadi lammaffaan garee lammataa garasaan ciniinatanii kan isaan falman teessoon bineensichaa Roomaa Kaatolikiidhaa jedhu isaan. Roomaa Kaatolikii maaliif jedhu? Roomaa Kaatolikiin Waaqayyoon mormuudhaan tokkoffaa waan taateefidha. Wangeela mormuudhaan tokkoffaa. Waan ciigaasaa hojjechuudhaan.
Phaaphaasiin isaanii gadi ba'ee dhiiraaf dhiirri wal fuudhuun hin danda'ama jedhee kan labsedha. Geeyiin hin danda'ama jedhee kan labse. Ijoollee xixinnoo foon isaanii dhiiga isaanii dhuguudhaan koomershaalaayizii gochuudhaan wantoota ciiggaasisaa baay'ee waan hojjetaa jirtuu fi tarii kaatolik roomaan teessoo bineensichaa taateetii achi keessaa antii kiraayistiin ka'a jedhamu yaadi jira jechuudha. Yaadi jira. Gari sadaffaan lakki Ameerikaadha kan jedhanis jiru. Ameerikaadha kan jedhanis jiru. Waa'ee Ameerikaa macaafarraa wanti caafame hin jiru. Wanti caafame hin jiru. Humna garuu meeshaa humna waraanaa ishee biyya hundumaa keessa jira. Biyya hundumaa kontirool gooti. Humna guddaa qabdi addunyaa irratti. Tarii Baabiloon guddittiin ishee ta'a laata. Bineensicha achi keessaa ka'a laata. Waan beeknu hin qabnu gana gooftaadhaaf dhiifna malee. Gooftaadhaaf dhiifna. Yaada namootaan sinitti ne. Yaada namootaan sinitti ne. Kanaaf Baabiloon guddittiin yookaan Baabiloontu deebi'ee ka'a. Ijaaramtee laga Efraaxiis irratti deebitee kaati. Yookaan immoo Roomaa Kaatolikii taati. Jara kanaa lamaan garuu baay'inaan namoonni hedduun jara kanatti waan akeekaniif anis yaadni koo warruma kana faana jira. Tarii Baabiloon guddittiin deebitee ijaaramtee laata kan jedhuu fi Roomaa Kaatolikiin immoo kaatii laata. Roomaa Kaatolikiin haala ammarra jirtuun aantii kiraayistiidhaaf karaa banti kan jedhu yaada guddaadha waan ta'eef isa kana qabannaa. Garuu wangeelli keenya namni sammuu qabu bira ga'uu danda'a jedha waan ta'eef yaada keessan bal'isaatii irratti yaada isinis teessoon bineensichaa eessa laata? Eessaa ka'a laata? Egaa yeroo sana wacciitii isaa Waaqayyo teessoo bineensichaa irratti dhangalaasaedha. Teessoo bineensichaa irratti. Lafa biyya sana irratti jechuudha. Biyya aantii kiraayistiin ka'u sana irratti wacciitii dheekkamsa guddaatu irratti dhangala'a. Ergamaa ja'affaan wacciitii isaa keessaa Efraaxiis laga guddaa irratti dhangalaase. Efraaxiis laga guddaa irratti dhangalaase. Yeroo sana lagni Efraaxiis hin goga jechuudha. Lagni Efraaxiis amma gogaa jira kan jedhan jiru. Informaashiniin amma jiruun lagi Efraaxiis ammayyuu gogaa jira. Egaa lagni sun gogee jennaan salphaatti biyyoonni Awurooppaa kun biyyoonni Eeshiyaa kun salphaatti Israa'elitti ce'uu danda'u lola Armaageedooniidhaaf. Lagi Efraaxiisitti waciitiin dhangala'ee lagichi gogee jennaan lolaaf mijataadha jechuudha. Lola xumuraa Armaageedooniif waan mijatuuf lagicha irratti dhangalaasa. Lagicha irratti dhangalaasa ergamaan kun immoo. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa isa booddee akka dhagaa. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 16:13 afaan bineensichaa, afaan jawwichaa, afaan raajii sobduu sana keessaa hafuuronni sadii fattee fakkaatanii ba'ani. Waaqayyoon loluudhaaf yookaan immoo Yesuus Kiristoosiin loluudhaaf yeroo isaan walitti qabaman Efraaxiis edda gogee booddee jechuudha. Afaan jawwichaa yookaan immoo seexanaa isa jennu afaan raajii sobduu yookaan immoo isa bineensicha tumsuudhaaf ka'u afaan bineensichaa. Bineensichi mootii biyya lafaa bulchuudha. Jawwichi seexanadhaa. Seexana isa aangoosaa bineensichaaf kennu yookaan mootii yeroo sana mo'uuf kennu. Raajii sobduun immoo isa amantii fi siyaasa geggeessu isa namoonni hundumtuu akka 66 fudhatan isaan kun Holy Trinity akkuma jennu isaan kun immoo Heel Trinity, Evil Trinity afurta sadan tokkummaa Waaqayyoo akkuma jennu sadan tokkummaa seexanaati warri kun. Bineensicha, raajii sobduu fi jawwichi sadan tokkummaa seexanaa yookaan immoo Heel Trinity, Evil Trinity xuraawota sadanidha warri kun. Xuraawonni sadan kana keessaatti fattee sadiitu ba'ee jedha. Waan akka fattee fakkaatantu ba'e. Isaan immoo fatteen Israa'el biratti akka xuraatti ilaalama. Faarsaa Daawit boqonnaa 2:2 irratti sabni lafarraa walitti qabamanii Waaqayyoon akka lolan raajeera. Waaqayyoon lolu jedhe. Kanaaf jarri kun afaan isaanii keessaa tufu jechuudha. Waan akka fattee satteen nama lolan sana. Fatteen kun hafuurota xuraa'oodha malee fattee normaalii miti. Simboolikaaliidha wanti kun hafuurota xuraa'oodha. Yookaan immoo biyya lafaarratti dheekkamsa warra fidan, biyya lafaarratti lola warra fidan, biyya lafaarratti dha'icha warra fidan afaan isaanii keessa darbatu isaanis. Kanaaf Yesuus Kiristoos gaa yeroo kanatti
akkuma jennee waggaa kuma mo'uudhaaf misirroo ishee ol butamte sanaaf qulqulloota kakuu moofaa walitti dabalee ergamootaa wajjin Yesuus Kiristoos waaqarraa yeroo gadi dhufu warri amma jennu kun Yesuus Kiristoosiin qaamaan loluudhaaf meeshaa waraanaa isaanii qopheeffatanii akkuma yeroo darbe kaase waa'ee lola Armaageediyoon meeshaa waraanaa isaanii qopheeffataniitu laga goge laga Efraaxis kanarra ce'aniitu Israa'el iddoo Megidoo jedhamu dachaa Megidootti wal ga'u akka cirracha galaanaa kan baay'atan loltoota addunyaa kanarraa walitti qabaman meeshaa waraanaa ammayyaa jedhamu hundumaa isaa sassaabaniitu asii ol Kiristoosiin loluudhaaf yerootti isaan qophaa'an ta'a. Garuu hin danda'an. Sababiin isaa inni gooftaa gooftotaa mootii moototaa waan ta'eef billaa afaan isaati keessaa ba'uun xaphi isaan godha. Billaan afaan Yesuus keessaa ba'u sagaleedha. Tarii sagaleen nagaan haa ta'uu jedhennaan Yesuus lolli dhaabata. Nagaan haa ta'uudhaa laata kan jedhan jiru waan ta'eef jechi gaafas Yesuus jedhu. Yesuus sagalee tokko duwwaa dubbata isa booddee xaphi jedhu isaan. Billaan luqqifatu ni namatti. Sagaleen afaan isaa keessaa ba'u billaadha waan ta'eef. Ergamaan ni dhuma inni torbaffaan waciitii isaa keessaa qilleensa keessatti gad naqe. Sagalee guddaan tokko mana qulqullummaa keessa taa'eera jedhe sagalee guddaan tokko. Xumurameera taa'eera. Dheekkamsi xumuraa isa biyyi lafaa golgoleessu waan ta'eef ergamaan kun maal rukute kan immoo lafatu guddise socho'e. Gaafa inni qilleensa rukutu lafatu socho'e. Socho'uun lafaa akka kanaan duraatu hin taane garmalee lafti raafame jechuudha addunyaan kun. Mandaroonni isaa lafarraa hundumtuu hin jijjiganidha. Mandarri lafarraa tokko tuunaf hin jijjigde. Biyyi bishaan keessaa baqate sokke tulluun hin argamne. Cabbii kiiloogiraamii 60tu samiirraa lafatti harca'e. Cabbii kiiloogiraama 60 ulfaatutu waaqarraa gad harca'aa gaafas. Namarratti mana namaarratti waan hambisu tokkoyyuu hin qabu. Waan hambisu tokkoyyuu hin qabu. Baay'ee kan isin dhibu immoo kana hundumaarraa hafanii namoonni yeroo sana lubbuun jiran jiru. Akkamitti oolan? Eessatti baqatanii oolan? Waaqayyotu beeka. Sababiinsaa lola sanarratti kan dhuman lola sana Armaagedon irratti kan dhuman malee warri dubartoonni hafan jiru, namoonni hafan jiru, dhiironni dudullooman hafan jiru. Biyyi lafaa hundumaatti yeroo sana warri hafanii mootummaa kumaatti darban jiru utuu namanii. Kana baruu qabdu. Lola Armaagedon irratti seexanni qabamee boolla keetti hidhama. Kana dura ilaalitti. Raajii sobaa fi bineensichi immoo qabamaniitu ga'aannam abidda boba'u sanatti yeroo jalqabaa isaantu darbatama jenneerra. Yeroo sana warri lubbuun jiran akkam ta'u? Warri lubbuun jiran yeroo sana bineensicha waaqeffachaa warri turan sun hin du'an. Qaqqitaasaan maal godhu? Yeroo Kiristoos seexana mo'ee waggaa 1000 mo'uudhaaf lafarratti dhufutti isaan dhufanii mootummaa waggaa 1000 keessa galu. Du'arra hafanii, dheekkamsa kanarraa hafanii, cabbii akka sulfaaturraa hafaniitu mootummaa kana kee galu. Utuu namaniin kee galu isaan. Hin amanan. Kiristoosiin hin beekan. Seexana waaqeffachaa turan. Warri du'arra hafte garuu qaxxitaa mootummaa 1000 keessa galu. Isaan kun wal horanii baay'atu waggaa 1000 keetti. Baay'ee garmalee baay'atu. Du'i badaan jiru yeroo sana dhukkubin jiru waan ta'eef. Seexanni hidhaa gaafa ba'u qaxxitaa kan inni goyoomsu jara kanadha. Googiif maagoogii inni jedhamu isaan kanadha. Walitti qabatee ammas lola xumuraaf waaqayyoo loluudhaaf yeroo inni qophaa'u seexanni. Boolla keessaa ba'ee yeroo inni ammas lola xumuraa gaggeessu jira waan ta'eef jara kana goyoomsa jechuudha ammas. Waggaa 1000 Yesuusii waaqeffachaa turanii salphaatti sammuun isaanii ammas seexanatti deebi'a. Durayyuu hin amanne jarri kun hin amanne waan ta'aniif. Iddoon kun ulfaataa yoo ta'e iyyuu akka kanatti sinii galuu qabu. Kan gidiraasa guddaa keessaa baraaramanii waggaa 1000 keessa galan jiru otuma namanii. Yesuus Kiristoos dhufee immoo qulqulloonni fi tajaajiltoonni nu wajjin mootu ni jedhe warra hin amanne harka keessanittan kenna. Warra hin amanne baay'ee irratti isinis mootu jedhamee caafame akkuma jiru kiristaanonni dhufanii jara kana irratti mo'u. Hin bulchu biyya dhaqanii muudamaan Yesuus isaan muudee hin bulchu. Seexanni gaafa hidhaadhaa bahee waggaa 1000 booddee qaxxitaa isaan kana goyoomsa ammas Waaqayyo irratti isaan kaasaa firdiidhumaaf isaan godhaa.
waciitii dheekkamsa Waaqayyoo torban kana fakkaata. Yeroo itti aanutti waa'ee mootummaa waggaa 1000 miiliiniyaa wajjin ilaallaa. Waan dhaggeeffatanii Waaqayyo isin eebbisu. Warri barumsa kana jaallattan immoo YouTube chaanaalii kana subscribe godhaa. Namoota baay'ee bira akka ga'uuf akkasumas waan yeroo yerootti isin barsiisu akka isin bira ga'uudhaaf hordofaa. Gaaffii qabdan immoo waa'ee bara dhumaa koomentii irratti naa barreessaa. Waan isinitti dhaga'amu naa barreessaa. Laayikii gochuu isin irraanfatinaa. Akka isin na hordoftan hubachuu godhaaf jechuudha malee homayyuu miti. Kanaaf Waaqayyo Gooftaan isin haa eebbisu. Macaafa qulqulluu qabadhaa. Keessumaa mul'ata Yohaannis sirriitti dubbisaa. Waan dinqii waan isin gammachiisu baay'ee achi keessaa argattu. Waan dhaggeeffataniif eebbifamaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin.